Simbo uffanni ati qopheessitu meeshaan ati bittu hunduu maashaallah tabarakallah bareeda uffata salaataa harmeetti yaanii barbaada akkasumallee mootu shiita shaarbii wajjinii darbannoo garagaraa na jette bitee finjira jechuudha viidiyoo kana keessatti ciree wajjannee eegas booda uffata kana gara dhumaatti irratti isiniif hidha haga dhuma viidiyoo kanatti na waliin tura like gochuun dagatina assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii alamanni saanamni keessan dalagaa fi ammaal fakkaatin jecha na bira bareeda alhamdulillah itti aansu nyaata kana fakkaatu wajjin kan hojjannu ta'a eega hordoftoota kiyya kun akkuma argaa jirtan kana ganama kaanee kunoo fuulliyyuu ne'ite rakkoo irraa ka'eeni ciree hojjetuudha adeema hanga dhumaatti na waliin tura like share gochuu hin dagatina deebi'ee jira kara YouTube jechuudha. Kunoo shunkurtii kiyya daqiiqaa gabaabsuuf jecha shunkurtii timaatima qullubbii hundaa sirreessee jira. Asitti maxxabashaa duwwaa irra kaa'ee eega maxxabashaan hodheen booda ooyilii yookaan zayitii kiyya itti godhadha jechuudha. Ciree ajaa'ibaa wajjin kan hojjennu ta'a. Egaa isinillee yaaluu dandeettanii ani mootu haala kanaan ciree bareeda hojjedhee nama kamii fuudheessitan yeroo takka waan hoxaa jedhe wayiiti. Egaa kana isin jedha namni isinitti tolu like share gochuu hin dagatinaa meeshaa garagara na biratti ni argattanii hello jedha karaa WhatsAppiitiin ammaan tana shiita babbareedaa diriyaa wajjin gatii xiqqoodhaan jechuudha na biratti ni argattan darbannoo garagara namoonni hawwataaf barbaadan diriyaa shiita babbareedaa maashaallah tabarakallah gara dhumaatti irratti isinii hidha kanamaaf bite akkasumas horoonni dur isinii bite gara maatiin erginaa obsaa isiniin jedha haala tokko naa hin mijaanne anuyyuu erguu sirriitti barbaada ofirraa meeshaan na bira baa'atee irraa haala yeroo ni beektanii waaw maashaallah saniin booda bitachuu dandeettan asitti egaa zayitiin keenya OM booda shunkurtiitti galchee jira. Shunkurtii beekaatiin akkana ciccire maal godhee jajjabeesse hin daqqaaqii godhee hin cirre beekaatu maali kan inni hojjechuudha adeemu suugoo waan ta'eef jechuudha hordoftoota kiyya akkana isiniin jedha shiita garagaraa akkuma dura isiniin jedhe baay'inaan jechuudha maashaallah tabarakallah haala bareedaa ta'e dhiyeessaa jira saamunaa fuulaa namoonni barbaadan illee na biratti ni argattanii maashaallah namoonni waa barbaadan kan keessatti na dubbisa shiita addatti illee darbannoo uffata hawwataa ta'u warri keessan na bilbiltanii kamtu haadha ta'a an addaan baasee isinii hima jechuudha qaamaan bira jira waan ta'eef kaawwota keenyaa ta'u hawwanni keenya yeroo baay'ee lafarraa harkisuu hin jaalatanii nama akkas jedhee kaawwota an taane faana irratti ergitan an ofii kiyyaaniin beeka addaan baasee isinitti hima maaliif amma baadiyyaa keessa fa'a shiita onni baawoniin ittiin tolu baawonii jechuun guddaadha isaan lafarraa harkisuun jaalatan qopka jedhe barbaadan jechuudha isinii galee kanaafuu addaan baasee isinitti hima akkasumas warri qeerroodhaaf yookaan nama akkanaatiif barbaadanillee hunduu ayinaadhaan jiran bira kanaafuu karaa keessaatiin na dubbisaa isiniin jaa eega shunkurtiin keenya haala kanaan itti gooneen booda bilchaatutti jira eega shunkurtiin keenya bilchaateen booda asitti bishaan dhiqoo xabirra goonu irra kaayadha bishaan asirra dhiqoo suugoo kanarra buusu jechuudha. Egaa hordoftoota kiyyaa namoonni as dhiyeenye kana viidiyoo kiyya ilaalaa jirtan subscribe godhaa jirtan galatoomaa ulfaadhaa isin jaaladha isin kabajaa warri TikTok illee follow gootanii gara sirraan dhuftanii uffata filataa jirtan galatoomaa ulfaadhaa isiniin jaa anaafis isiniifis baay'ee takka salphaadha akkasitti warri follow gootan TikTok irratti kallattiidhaan filattanii maatii keessan surprise gochuu dandeettan jechuudha meeshaalee garagaraas ta'uu danda'a shiita ta'uu danda'a shaarbiiwwan shaaleewwan kootii ta'uu danda'a jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan qullubbii itti godhee jira qullubbiilee sirriitti daqqaaqeen goone beekaatu maanii maal isin jechuu barbaadeeti kallattiidhaanis filachuu dandeettanii shiitii baay'ee warri barbaadan akkasumas hijaaba garagaraa firee 12 daarzana warri nagitanii jira jechuudha akka fedhii keessaniitti meeshaa babbareeda na biratti ni argattanii hijaabas finfinnee gizee deemu baay'inaan isinii fida firee 12 yoo barbaadan kennaa garagaraatiif gizee namaaf kennuu barbaadan ni jira. Akkaatama fedhii keessaniitiin jira jechuudha hundi isaaniitu kanaaf namoonni waa barbaadan keessa na dubbisa kallattiimaan gara viidiyoo kiyyaatti yoo deebi'u kunoo qullubbiitti godhee jira kuni lama sirriitti walii yoo bilchaate bishaan kun immoo naa haa oo'u suguu gizee gootan gaa bishaan xiqqoo xabirra godhaa bilcheessuun barbaachisaadha akka barbareen nama hin gubne jechuudha kanaafuu haala saniin bareechisee qursii yookaan ciree haala kanaan godhutti jira yoo isinitti tole laayikii godhaa yoo isinitti hin tole rakkoo hin qabu yaada muraada keessanillee bakka saanduqa koomentiitti barreessuu hin dagatina. Egaa akkasii hordoftoota kiyyaa eega shunkurtii fi qullubbiin sirriitti waliin bilchaateen booda barbaree haganaa ga'u takka itti godha haganaa ga'u takka garuu suugoo waan ta'eef xiqqoo dabalee itti godha jechuudha fal'aanaa xiqqoo keessa jira xaba isinitti fakkaatiin beekaatu maali. Eega sirriitti waliin ga'uu qabna sirri suggumuu qabna jechuudha suugoo gizee goonu shunkurtii akkuma dura isiniin jedhe suugoo waan ta'eef garmalee bulleessuu hin barbaanne
haala kanaan goonee cirii ajaa'ibaa kan hojjennu ta'a nama kamiifuu dheestan isinii waan hin jedhu kaa yeroo takka jijjiiranii namni akkasii barbaadetti kan dalagatu wanillee akkasumatti akka fi dalagu isinitti agarsiisutti jira sirriitti sukuumnee bishaan xabxab irra gochuudhaan bilcheessinaa jechuudha. Barbariin akka nu hin gubne kun akkuma argaa jirtan kan sirriitti waliin dha'uu qabna. Maxxashaan tun maashaallah tabaarakallaa wallahi hedduu akka namatti tolti. Lakkoofsa xiqqoo isii jedhamtu nama tana tajaajiltee turee jira. Lakkoofsa 3 qabdi ka guddaa giddu galee xiqqoo taa namatti fayyadamaa jirtu xiqqoo jedhamti garuu guddoodha isiinuu ta'alaati maashaallah maamii kun beekamaadha. Namoonni barbaadan immoo tuna biratti ni argattanii takurree hin qabduu fi takurree hin qabnes tuna makurree qabdi jechuudha. Distii jechuun garaagarummaa distiitiin hin qabdu akkuma distiitii qabannaa qabdi malee laala. Kanaafuu yoo barbaadan na biratti ni argattanii meeshaalee mana keessa akkuma tanaan duriititti na biratti ni argattanii jechuudha. Firaashaalee namoonni gaafattan hundumtuu na bira ni jira biizii ta'eef malee kunoo amma immoo akka haarawaatti deebi'ee dhufee jira. Viidiyoo garaagaraa ni hojjedha inshaallah. Akkuma tanaan ture isin waraabaa ture viidiyoo mana keessallee viidiyoo nyaatallee viidiyoo meeshaallee ni waraabaa sagantaadhaan kan laayivii tiktokii fayyadamuu qabu jedhee akkasitti murteessa jira yeroo maal achirra taa'uun barbaadu maaliif yuutuubii kiyyallee akkana jalaa gadi qorru kana caalaa hin barbaadu amma kallattii maan gara yuutuubii deebi'ee jira jechuudha. Garuu meeshaalee garaagaraa gizee namaaf ordarii godhu tiktok irratti yeroo takka niin seenaa bishaan xiqqoo xabirra godhee jira akkuma argaa jirtan kanatti haala kanaan ni dhiisee xiqqoo haganni sirriitti bilchaatutti. Egaa maxxashaan tun hin qabattu ta'us bishaan ho'aa jinaan bira kaa'adhee bishaan ho'aa kana xabxabirra godha dalaguu barbaada waaw maashaallah kun bilchaatee jira akkuma argaa jirtan kanatti. Kanaaf eeganni bilchaateen booda waan itti galchinuuf jira haga dhumaatti turaa laayikii gochuu hin dagatinaa irra deddeebi'ee isin yaadachiisa maaliif namni gizee takka osoo mulaalu dagatee fa'aa gizee dhuma gizee nama biyyoo xiqqoo jalqabdan laayikii godha akkasumayyuu kasoo jedheeti yaada. Egaa siyaasitti kun hanqaaquu bilcheessee qopheessee ture isinitti mul'ataame hanqaaquu firee arfan takka bilcheessee kumisee gizee bilcheessuutti nagarree kun immoo sahaanima wal biraa sirriitti fakkaatini hanqaaquu kana maal godhuuf deema isatti makuu deema jechuudha. Suugoo kana wanni hundaa itti godhee bilcheessee egaa raawwadheen booda hanqaaquu affeelesaan muudhaan keessa guutasanii booda cireen keenya haaluma salphaa ta'e nyaata yeroo baay'ee barreeffamaa hin taane ciree yeroo tokko jettanii akka fedhii keessanitti mana keessanii ofii keessanii uumtanii bana garaatti hojjetuu dandeette ofii keessanii uumtanii waan adda yeroo takka akkasitti namatti tolu jechuudha. Nama sooratuufis irra deddeebitanii waan tokko hojjechuudha yeroo takka akkanatti dhugaa dubbachuuf nyaata hojjechuu dhiiseeraanii haga biizii ta'e kana jechuudha. Amma garuu kallattii deebi'ee jira ammaan tana kunoo bishaan xiqqoo beekaatu irra buusee jechuudha. Akka suugoon kenna wanni qabaatu maraqii qabaatu barbaadeeti. Kanaaf haga tokko akkuma argaa turtan bishaan irra buusaa amma mi'eessituu garaagaraa itti godha waan akka ashaboo qimamii itti godhee jira akkuma argaa jirtan itti aansuun ashaboollee itti godha bakka waan mi'eessituu mana qabu waan itti fayyadamu hundaan itti godhee geesseet gara dhumaatirra hanqaaquu san keessa naqaa jechuudha. Cicciree sanii booda gahee jira akkamitti akka mi'aawu yaaltaniitiin ni dhadhamuu dandeetta jechuudha. Hordoftoota kiyyaa gara kiyyaan tollee jira. Kana haala kanaan akka bareedatti qursii bareedaa qursii baratamaan taane wajjannee jirra haga dhumaatti tura. Kun immoo bishaan sitti ho'aa jira shaayillee itti godhuuf. Dhugaa dubbachuuf sagalee dhaabaa itti dhaa jira viidiyoon kaleessaati. Waaw agartanii hanqaaquu bilcheessee akkanatti mummuree jira. Amma hanqaaquu kana maal godhuu deemu as keessa buusu jedhee jechuudha. As keessa godhee sanii booda daabboo wajjin barbaadan biddeen wajjin illee ta'uu danda'a hedduu mi'aadha dhamni isaa hedduu namatti tola. Dhama akka qabaatu tiree bishaan rubuusii argatan jedheeti yaada. Amma gizee hanqaaquu kana keessa bubbuusnu waaw maashaallah hedduu akka mi'aayaa haala kanaan ciree bareedaa haala salphaa ta'e wajjannee yeroo takka dhiyeessuu dandeenya. Nama kan odeessa waan baratamaa miti jechuudha. Hordoftoota kiyya kana fakkaataa warri viidiyoo gammaa laaltan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa harka tokko waa hojjeta sagalee irratti isin hidhutti jira. Ka ammaatiin isin jedheera viidiyoon yeroo baay'ee gizee viidiyoo hojjedhu sagalee irrattidhaan maaliifi sagaleen isin bira ga'uu suni qulqullinaan akka isin bira ga'uuf jechuudha. Maaliif yeroo viidiyoo hojjedhu amma kophaa kiyyaa miti sagaleen garaagaraa keessa seenaa isin jeeqa yoo san. Kanaafuu dirqama egaa hojjedhee ka'een booda sagalee suuta irrattidha jechuudha. Haga tokko kan inni tursiisne daqiiqaa muraasaan itti goonee geessine booda haga ittisne waaw maashaallah kunoo kana fakkaata ammaan tana baala
sigaa yookaan foon gisee waddan keessa buusan sigaa matbashaa afaan oromoffaatiin beene dhugaa dubbachuuf isa keessa buusee jira beekaatumaanii sila diimaa keessa maa buustee illee jedhina waaw maashaallah tabarakallah haala kanaan gootanii yoo dhiyeestan yoo tasgabbaa'ee qorree jedhe maashaallah hedduu takka mi'aayaa qorree garmalee qorruu osoo hin taane amma kun wanni ta'aa jira mere kanaaf hagin tasgabbaa'uu ni eenna jechuudha saniin booda abbaa feetanii yoo dhiyeestan waaw ni mi'aaya ofii keessanittis yeroo takka takka jijjiiruun bareedaadha keessattuu warra akkanaa fedhii nyaataa baay'ee hin qabne jijjiira yaalaan akkasii amala kiyya irratti waaw haala kanaan mee isinitti mala agarsiisuu fi kaameraa fuulduratti illee nyaatuun gaarii miti annatti hin ta'in ayyuu liqeeffamu kaameraa fuulduratti nyaatuuni viidiyoo keessatti kan argitanii beektan akkas godhee hin beeku hundaafuu amma haga tokko sinumatti agarsiisuuf ta'amma baasisanii kun tokko yoo jechuun kunoo haala kanaan godhee dhandhamee isinitti agarsiisee jira hedduu mi'aayaa isiniin jaa hordoftoota kiyya kanaaf isinis haala kanaan qopheessitanii yaaluu dandeettanii akkasinitti tol abdiin qaba viidiyoon kiyya kana fakkaata itti aansuun viidiyoon kun meeshaa gara baaleetti ergamuudha biyya kamuu isinii erga biyya keessa kana ta'uu isaa namoonni meeshaa isinii bitee isinii ergallee koomenti barreessuu dandeettanii biyya keessa biyya kamuun ergaa garuu shifeerittiin ergaa mannaaratti eeganii fudhatan jechuudha maatiin keessan amma kana baaleen erguudhaan maashaallah tabarakallah viidiyoo mikii yaadannatti ergitee isa kana uffata salaataa na biratti ergattanii waaw kun akkuma argaa jirtan kana hedduu mimmiidhagaa hedduu babbareeda halluu lama narraa bitattee jirti footoo makii yanatti as deebiste kan biraas jiraatu danda'a garuu isin kanumatti jaaladhe irratti kanaafuu nama guddaafis ni ta'a nama kamiifuu ni ta'a kun ilaala halluu ni daalacheesse silkiini garuu maashaallah bareeda weeti carqiiwwan kun hundi isaaniitu ni beektan jedheeti yaada namoonni waan irraa bitattan akkasumas warri meeshaa na biraa qabdan meeshaa keessana hadha isin erga jedhee guyyaa sanoo isin erguu baadhe na hubadha meeshaa akkanuma jedhisanii namatti hin kennanii nama keessa laaltee gartee shifeeri mallee ta'u akkasitti namni gisee tokko biizii nama godhanii anama fakkeenyaaf yeroo ammaa kana meeshaa bira kaa'uyyuu inumaan barbaadu haalli jiru baay'ee takka ulfaataadha biyya keessa wallaahi laazim kanaafuu warri isinii erga jedhee osoo isin ergin guyyaa san hafe tarii yookaan makiinaa santu hin jirre ka itti ergu tarii yookaan immoo sa'a sanitti hin dhufuu ta'a kanaafuu obsaan eeggadha warri isin ergin inshaallah isiniif hin ergaa bilbila maatii keessanii onaa kennitan shifeeritti ergaa shifeerii birrii itti kafalee erga waan ta'eef rakkoon hin jiru mannaaratti eeganii fudhatanii biyya kamuu ni erga jechuudha biyya kamuu biyya keessa ni ergama garuu inni guddaa isin beekuu qabdan namni shifeerii irraa manna haaratti eegee fuudhu jiraatu qabaa jechuudha maashaallah kunniin darbannoon kun amma haawwataaf ta'a kaamisnitti agarsiisuun bifa kanaan jira waaw maashaallah laala bifa isaa akka laaltanii fi akkanatti isinitti agarsiisaa jira bifa malallee guddaadha bal'aadha salaataa fi sirri ta'a namarraa hin looyu haawwataaf warri bakka biraati iskiriinshatti gootanii ergitanillee jirtanii haawwataaf ta'u ofii kiyyaana bira ni jira aynaa darbannuma ta'ee Aina afurmoo sadii hin nabira jira fakkeenyaaf kan mufadhi kun halluu isaallee isinitti agarsiisa seerii isaa kabirallee ni jira kanaafuu kamaatii keessanii haadha keessanii barbaadan keessaa filachuu dandeettanii jechuudha hordoftoota kiyyaa kunoo halluu isaati halluu duraa sanis jira kanaanis jira waaw maashaallah jarqoomni isaa waaw siin ja'a maaliif ofii kiyyaa filadhee fida waan ta'eef hundaayyuu waan badaa fidu jechuudha gurguruufis ta'u waan badaa hin fiduun isin jedha waanumaan jaaladhe sanachitti maaliif namillee olaalee jaalate namarraa bitaa mere waaw kunis darbannoo ta'ee gatiin isallee rakashaa warra amma isinitti agarsiisaa jiru kana amma darbannoon kun gosa hedduu jira karee fi sullummuxxiin jira kun immoo diizaayinii isaa laala hunduu halluu qaba halluu garagaraa amma kan uffadhe kuni halluu keellootti qaba halluu magaaloo isin jedhu diizaayinii isaa halluu magaalaatu jira qaamni isaa guutuun osoo hin ta'in ka ifutu jira kanaafuu hundi isaatu warra amma si gadhiisu kuni seerii qaba jechuudha isinii galee ka dura uffadhe kun amma bicaan kunis isuma darbannooma jechuudha kaagammaa isinitti agarsiisaa jiru kun gatiin isaa maashaallah tabarakallah uffanni isallee haawwataaf ka ta'u amma kanniin yoo diriyaa bitattanii warri darbannoo naan jettan isa kanniin warri baawonni natti ergitan baadiyyaa fa'a hin ta'u baawonni haawwataa jechuudha baay'ee guddaadha baawonni jechuun namni beektanii inni baay'ee guddata lafarra jalaa harkifama kanaafuu ittiin fayyadaman jechuudha inni kun garuu qopha jedhee maashaallah bareeda shaarbiin isallee kun salaataaf illee ni ta'a isin jaa hordoftoota kiyyaa yoo kanneen jaalattan suuraa irraa kaasanatti ergaa karaa waasaappiitiin osoo isin jalaan dhumatiin baay'ee babbareedaadha shaarbiin isaa salaataafis ni ta'a inni biraa immoo isii tana tanaan dura yeroo wayii namoonni bitatanii beektanii kun maashaallah isii takkatti biteefi jira narrumaa bitatte warri asitti warri amma narraa ordarii godhattan kuni wanni biraa wanni isin kafaltan hin jiru maallaqa uffaticha kafaltanii
كماكينة سيني إرق قف أفوق التاني جت سيني قالي وانا نبي رجل وطي ميشا صنتين وفاتها كانين وانا نبي رجل وانا عندنا ما قال الرحيم بين لكوني نام فكينا تكتب هرت فيها والبراجرة والرجالة تيوجراتن بدين دولتا سقالي رت راجرة ولا إنها كسي وردفتك يا وسنت تلي سورة أسرع كاستنين الترجتو دندتني كرواسات بيتين شالي غرغر اللي فيديو إنغوانا فيديو كنا ما ميشا جي أمي كنا برتا إجي سدي ما كسنا برتا الفيديو راجرة فيديو كل إن جت وان تيف كان موتو أبولتي تيار جت جرتي ديزاين إسالة لا حركة تكون بدينا تلجا سقالي رتي أتجا كان أفون أقول جالس نجدا إجانسر كي لالا جت أنا وبتني مري بيجي تورا كأي كلا لا ما شاء الله تبارك الله دوبار هنا دو شاربي دواء تكونيني كان أما نام أكاكياتيف يجولة تكتئ لما تيجي كابن كان أوفتي سجنتها لين لو دمت ما شاء الله قتني سهيدو تكرا كسا كملامام بيبا سديتي كونين سني كنيت تيو بربادن دريا شاربي وان كون أما كملامام بيبا سديتي شاربي سلا ديزاين ساكنا متر إتي أنسون شاربي لموتي وجيني لين هنجت دريا شاربي لموتي كابوس نبرتني أرجعتني شاربي لموتي هو سلامة جرا إني كم إبان على لموتي كون تقومو كلامتا كجاف الرشوب شبوك أبو اسم إديكود لمانو نبرة جرتي لمانو بتيه جرا واو لا لامي كنا كبريد إن أكاسي تجرا ما كأبا إسنينجا كون أما درياني سبا إجودة ده راجع لكمتي نسا سديف لك واو ما شاء الله تبارك الله شاربي إنسان له هدو جودة شاربي لموتي تأي جودة جتشولا أما مو شاربي تناقرتني إسنتون شاربي ديكو وجيني ولو مرة تأي شاربي ديكو جاف الرقدون فاق أبدو إيجا فيديون كي كان فكاتا yoo isinitti like share gochuu hin dagatina isin jaa hordoftoota kiyya guyyaa gaarii isin faata warri agamaan dhageeffatan hundi keessanuu galatooma ulfaadhaa isin jaaladhaa isin kabajaa nagaannaa oolaa hundi keessanuu bakkuma jirtanitti nageenya kiyya isin bira haa ga'u guyyaa gaarii isin faata